summiin keessa akka bofaatti keessa kutamu qabdu Oromoo keessa Jawwaari waan biraa takka dhiisa. Jawwaar mataa keessa summiin si fuudhame jennaan mataa Jawwaar keessa summiin si fuudhame jennaan Abiyyiyyuu masaraa keessatti du'a. Nama biraa tokko dhiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني أكم جرتو هردفتو تاناتو ولويتو جرجرتو بقى إردي بين غرا channel كنا نجان نفتن سنين جتشا وروني channel كنا فاراتاتن سبسكرايب قرون ماتي كإنيتي دبل أما أكم جرتن جرجرتو بقى نجان نفتن سنين جدا har'a wanni isini qabadheeti dhufe jechuudha akkuma social media kana jechuudha agenda guddaa ta'eeti adeemaati jiru Jaal Marroo fi Obbo Johar Muhammad kabajamaa fi nama qaalii goota Oromoon qabdu keessa isa tokko jedhee kaniin waamuu danda'u jechuudhaani hundatu waama ana qofa oduu hin taane kanaafuu Johar Muhammad fi Jaal Marroo jedhutti maaltu tahame kan jedhu waliin ilaallaa hagadhuma sagantaa kanaatti nafaana turaa isiniin jedha. Jaal Marroo ilma abbaa gadaa ilma dhugaadhaaf qabsaa'u kan Oromoof qabsaa'u Oromoo bilisomsuuf Oromiyaa bilisomsuuf Johar Muhammad ilma abbaa gadaa kan karaa haqaatiin karaa seeraatiin karaa nagaatiin kan biyya isaatiif falmu jechuudha. Isaan lamaanuu Johar Muhammad Jaal Marroo Abo wabo isaan Johar hin gargaarina Johari waliin hin deemina Johari wajjin warri hidhata qabdu nuti walitti hidhatuu hin dandeenyu Johari waliin hin dalagatina Johar jibba Johar arrabsa jedhee Jaal Marroon yookaan Abo waboon akkas jedheeti jira hin jenne hin dhageenya ofii kiyyaa gonkumaa hin dhageenye nuti hoo maaliifini ajandaa godhanneeti oduu isaan nagahan taanii ajandaa godhannee halkanii guyyaa walirratti duula keessaa hoo gara social media jechuudha gara TikTokii kana magaalaa TikTokii kanaan baay'ee takka kan namni wal loluu jiru jechuudha akkasuma kan godinaan adda wal baasanii gandaan wal qoodanii arsiin shaneen kan wanniti kan wallaggaati shanee wallaggaa jedhamu malee shanee Oromoo hin jedhamu akkas jedhan jechuudha wallahi waan in taane jedhan jechuudha. Kanaafuu Aboon kan wallaggaati kuni shanee wallaggaati malee maali miti akkas waliin jedhan jechuudha. Isaan wallaggaa sunis akkas kanaafuu walirratti duulaatee jiran jechuudha. Johar Muhammadoo ilma abbaa gadaa qabsaa'aa Oromoodha kan Oromoo ija itti godhee kan gadi baase akka kiyyatti jechuudha kan an argee dhagahettis jechuudha ni agarree jirra. Kanaafuu hundinuu ni beektan gaafa social media takka hin jirre gaafa sagaleen Oromoodha ukkamfameeti jiru jechuudha namni dubbatuu hin dandeenye zamana raadiyoon ni cabsama jedhu san jechuudha isatuun jechuudha dhaloota qubee kana social mediaatti fidee akkasitti of beeksisee Oromoo wal nyaatu wal jibbaatee ture Oromoo wal jibbaa ture wal qoqqoodaa ture paartii meeqa godhatee wal nyaataatee ture waliif fidee Oromoo tokko godhee oggaa isaan asiinis arrabsan kun saba kiyya homaan taane ni deebi'a jedheetuma akkasittiin jechuudha obsa saasan liqimsee caniinnatee garaa hidhatee halkanii guyyaa oduu hin rafne Ameerikaarraa dhufee biyyatti galee an biyya kiyyaaf nan du'ulleen jechuudha ani rabbii fi uummata Oromoodha qaba jedhe jechuudha ni dhageenyee jirra viidiyoo isaatis agarree dhageenyee gaafa walloo dhufe sanilleen agarreeti jirra jechuudha akka inni kabajaa Oromoodhaaf qabu akka inni jechuudha uummata Oromoodha nafsii ofirra jaallatu agarreeti jirra jechuudha ofii kiyya argeeti jira ani gaafa walloo dhufe san jechuudha isa simatu dhanneeti turre agarree jirra akka inni uummata walloo kana jaallatu uummata Oromoo hunda jaallatu jechuudha ni agarre ni dhageenyes kanaafuu inni hin jibbu Aboo waboo sanilleen immoo hin jibbine isaan hin gargaarina jedhe jechuudha akkas jedhu ture bar yaa uummata keenya Oromoon nuti jechuudha osoo uummata amma caakaa jiran bosona jiran kana obboleeyyan keenya abbaa keenya bileeyyan keenya hiriyoota keenya jedheeti jechuudha osoo isaan yaaddanii ka ta'u ta'e ummata kana jechuudha achi keessa gashitan ka jedhe jechuudha ummata kana maaliif jennaan halkanii guyyaa dhumaati jiran
fixuu jiran waliin bu'uu jiran akka Haacaaluu Hundeessaa jedhe yeroo harbii lamaa waliin bu'ee harbi hin miidhamu coqorsatuu miidhama jedhanii kanaafuu nuti waliin bu'uutti jirra jechuudha. Karaa nagahaa saniini yaala jechuudha. Karaa nagaattis mootummaan abbaa irree waan jiruudhaaf hin taane jechuudha. Laakiin immoo inni isaanitti hin dhadhitinaa isaan hin gargaarinaa ummata ABO kana hin gargaarinaa jaalmarroo arrabsaa kalas jala hin deeminaa paartii isaadhaa kana hin hordofinaa jedhee qeerroo guurratee jechuudha. Qeerroodhaan arrabsaadha hin jenne hin dhageenyes nagarres hin jenne inni waan kanaa hin dubbanne isaanis obboleeyyan keenya jedhutti ture jechuudha. Waan jibbaatii takka hin qabu jechuudha. Akkasuma jaalmarroonis warri karaa nagayaatiin biyya tana ni ijaarra jettanii falmaatii jirtanis nuuf galatoomaa. Kanaafuu biyyi afaan qawweetiin malee ijaaramuu hin dandeessudha jedhe jechuudha. Karaan nagayaa sun jechuudha. Karaan nagayaa sun Jawaar Mohammad ummata Oromoo waliif fidee mataa waliif qabee isa wal nyaataa ture, isa wal ajjeesee ture, isa wal biyyarraa wal baasaa ture, waliif fidee ummata kana tokko taasiseetii ture. Tokko taasisee biyya tana Itoophiyaa tana akkatti raasaatti ture jechuudha. Ni beekna jechuudha. Kanaafuu jechuudha karaan nagayaa sun jechuudha. Osuma deemu gufuun itti dhufte jechuudha. Gufateemi yeroo gufate san jechuudha namni milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuun ni jirti bara jechuudha. Milkaa'uu dhabee gufate. Kanaaf gufuu saniif hoo nutillee bira dhaabbanne jechuudha. Oduu gandummaa wal qoodu hin ta'in. Oduu Jawaar Mohammad kan Arsii qofa hin ta'in. Kan Walloodha kan Oromiyaa jechuudha. Kudha takkaa jechuudha. Godina kudha takkaa saniiti jechuudha. Jawaar Mohammad kan Oromiyaa hundaati jechuudha. Kan Itoophiyaati. Kanaafuu jechuudha kan Arsii qofa odoo hin taane jaalmarroonis kan Wallaggaa otoo hin taane Wallaggaa bilisoomsuudhaaf deema. Shanee Wallaggaati jechuudha. Shanee Wallaggaati ka jedhan. Shanee Wallaggaa miti. ABO WBOn kan biyya Itoophiyaa bilisoomsuudhaaf Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa biyya Oromiyaa of dandeessuu taate ijaaruudhaaf deemu jechuudha. Kaayyoon isaanii jechuudha. Kanaafuu nuti hoo maaliifin itti fayyadama social miidiyaadhaa kanarratti kan adda wal baasnu maaliifin namni tokko namni akka dhuunfaa kiyyaatti ani Jawaaris arrabsuun hin danda'a. Jaalmarroos arrabsuun hin danda'a. Innis deeggaruus nan danda'a. Jaalmarroos deeggaruus nan danda'a. Kanaafuu jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatti yoonin ani waan fedhe ka jedhu ta'e jechuudha. Yaada keessan fuutanii sheer gootanii waliif qoodanii yaada keessan irratti ajendaaf godhatanii yoo kan haasoftan ta'e jechuudha. Suni kufaatii keenya agarsiisa jechuudha. Kufaatii keenya sammuu dhabuu keenya akkasuma immoo gadhummaa keenya ni jiran jechuudha. Warroonni akkasiidhaa sun warri Jawaar fakkaatanii Jawaar deeggaran jechuudha. Kan Jawaarii waliin dalaganii Jawaar deeggaran akkasuma immoo Jawaar irratti duulan ni jira jechuudha. Meeqatama arguutis ni jira. Akkasuma immoo kan ABO jechuudha. ABO ta'anii waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti hidhatanii akka nama gargaaruutiin deeggaraa isaanii fakkaatee kan isaan keessa immoo isaan diiguu jiru adda facaasutti jiru jechuudha. Ni jira jechuudha. Nuti hoo saniif gurra kennuudha hin qabnu. Akkasuma gadheen nu keessaa ni jirti. Gantuunis nu kaasa ni jirti. Kanaafuu gadhee fi gantuu saniif nuti ajandaa godhannee nama akkasiidhaa san jechuudha. Nama akkasitti nuuf carraaqaatee ture san jaalmarroonis mee obboleeyyan yoo dhugaa dubbanne mee hayya ati kan biyya alaa kana keessa teessee ajandaa godhattee TikTokii fi akkasuma YouTuberaa fi Facebookaa karaa intaaneen jechuudha. Mataa gadi gara gashanii Jawaar akkasuma jaalmarroo mataa gadi gara gashanii akkamitti xiqqoo takka hin qaaffattanii warreen akkasiidhaa sun jechuudha. Suni gonkumaahuu hin barbaachisu jechuudha. Afaan isaatiin gadi bahanii jaalmarroo waliin hin dalagatina, jaalmarroo wajjin hin deeggarina, jaalmarroodhaan hidhata walitti hin godhatina qeerroo jedhee dubbatee jira. Hin dubbanne isaanis obboleeyyan keenya jedhe. Jaalmarroonis obboleeyyan keenya, Jawaaris obboleessa keenya hin jibbinu ilma abbaa gadaa ilma Oromoo dhiiga takkaa saba takkaati ka jedhe. Karaa nagaa saniin nuuf falmuu keessaniif galatooma. Karaa nagaa saniif nuuf falmuu keessaniif galatooma.
laakiin Itoophiyaan afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin diinnaadha ka jedhu kanuma jechuudha dhugaa jirtu walitti himna. Kanaafuu nuti immoo itti fayyadama social mediaatiif waan hin taane waliin jedhu akkasuma ajandaa akka mataa kiyyaatti yoon ajandaa baafadhee waan tokko jedhe ajandaa san fudhannee guurrannee magaalaa keessa ce'uun hin barbaachisu jechuudha. Ajandaa san irratti dubbanneeti achumatti zim godhuudha akka qabnu. TikTokii keessatti jaalmarroo mataa gadi garagalchan. Mee jaalmarroo kana akkamitti mataa gadi garagalchan? Jaalmarroo jechuun nama qaalii nama Oromoodhaaf qaalii jechuudha. Abba jaalatte abba jibbite. Abba jaalatte abba jibbite. Oromoon ammas isuma qabtan. Nama biraa takka hin qabtan. Waraana takka hin qabtan. Paartii takka hin qabtan. Ayee maal gootan? Bakka dhattanis hin qabtan. Isuma jechuudha. Waraanni keessanis isuma, jaalattanis jibbitanis isuma. Abbichuu feenan abbichuun ni jira. Itti guutuu waraanni Oromoon qabdu hoo hin jiru gonkumaa isa qofaadha. Kanaafuu inni mataa gadi garagalchamee akkasittiin irratti haasahamuun akkatti arrabsamuun hin barbaachisu. Xiqqoo takka waan hin barbaachifne waan isa hin fakkaanne jechuudha. Jaalmarroon kun nuhi jedheeti garaa qullaa garaa hidhatee halkanii guyyaa rooba keessa aduu keessa toora keessa ciisanii akkasitti halkanii guyyaa nuuf jedhanii Oromiyaa bilisoomsina jedhanii nuti duunee dhaloonni nu duubaan dhufu irra haa jiraatanii jedhanii dhandhama Oromiyaa tana haa dhandhamanii nuti immoo dhandhama jechuudha beelaa fi dheebuudha tana dhandhamnee obboleeyyan keenya kan nu duubaan dhufan ilmaan keenya dhaloota keenya itti guddifna jechuudha. Itti guddifna itti haa jiraatanii jedhaniiti kan isaan halkanii guyyaa hidhaan dararamanii rasaasaan adda dhawamanii ka kufee ka jiraate ka jiraatullee akka itti jiraatutti hin jiraatu. Asiinuu paartiidhaan adda wal qoonna akkasuma immoo kutaadhaan adda wal qoonna akka sanitti jiraataa Oromoof jecha jechuu adda dhayamanii akkasi kufanii kan qabrii hin agarre jiruu isaanii bareedaarraa deemanii jechuudha. Nama akkasiidhaa san akkas godhuun hin barbaachisu gonkumaa nuti immoo sanirratti jechuu ajandaa godhannee haasa'uu oduun taane bakka geessanittuu hundinuu karaa danda'ameen social media qabdan hundaanuu waan kana qabbaneessuu irratti yaala akka kiyyatti jechuudha. Akkasiin jedhan hundinuu abbaa gadaati. Juhaar Muhammadoo maal jedhan TikTokii keessatti maal jedhan namoonni tokko Juhaar Muhammad gaafa inni adda dhahame abiyyiin illee masaraa keessatti mataan isaa adda facaati. Juhaar Muhammad dhahamu malee du'u malee kiyyaa kana lafa kaahan malee gonkumaahuu nuti tokko taanee bilisummaa hin argamtu. Bilisummaan argamtuun Juhaar Muhammad mataa dhahamu. Juhaar Muhammad ajjeefamu gaafa Juhaar Muhammad ajjeefame biyyi bilisoomte. Biyyi bilisoomte gaafa Juhaar Muhammad ajjeefame. Dhaggeeffadhu. Gaaf Juhaar Muhammad ajjeefame biyyi bilisoomte. Abiyyiin illee gaafa Juhaar Muhammad asii dhahame abiyyiin illee masaraa keessatti ni du'a. Akkas jedhan jechuudha. Akkas jedhanii ilmi namaa xiqqoo takka hin yaadu yeroo akkas jedhu san. Oromoo of hin beekne gaaf turaa kan humaa hin beekne dukkana keessaa baasee halkanii guyyaa karaa social mediaatiin miidiyaa dhaabee miidiyaan Oromoon qabdu OMN Oromiyaa Miidiyaa Network ijaaf gurra uummata Oromoo gadi ijaaree ilaa ammaa kan itti fufaatee jiru. Miidiyaa meeqatu sanii as ijaarame kan jechuudha. Fashaalaa heedama akkasuma badu jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun yoo kan humna gadi fageeffatee ijaarratee kaayyoo jechuudha Oromoodhaaf sagalee taana uummata cunqurfamaadhaaf sagalee taana seenaa galmeessina jedhanii kan halkanii guyyaa dhaabbatan. Ani uummata Oromootii fi Rabbi qofaan qaba ka jedhe jechuudha. Rabbiif uummata Oromoo qofaan qaba ka jedhe Juhaar Muhammad. Nuti immoo isaan akkana jedhuu hin barbaachisu. Nama akkas jedhe san jechuudha. Nama san irra gahanii nama san qabuutu bareedaadha malee kiyyaan akkas jedhe sunis nuti immoo inni fedhu Wallaggaa tahee kan akkas jedhu sun Wallaggaa tahee
wallaggaa guutuu arrabsuu hin qabnu. Wallaggaa keessa goota meeqatu jira. Kanaafuu karaa danda'ameen sooshaal miidiyaa qabdan hundaanuu waan kana irratti jechuudha irratti xiyyeeffadhaa, irratti qabbaneessuu malee kutaa kutaadhaan wal qootanii Johaar Mohaammed ka Arsiidha. Arsiin ni jirraaf Johaar Mohaammeediif jaalmarroo mataa gadi garagashaa arrabsaa ka jedhu san jechuun san hin hordofina akka kiyyatti jechuudha. Johaar Mohaammed ilma abbaa gadaa hayyuu fi akkasuma warra siyaasa xiinxalaa siyaasaa jechuudha kan biyya tana ijaare kan dhaloota kana of barsiise akkatti yaada. Akkasuma jaalmarroonis isa malees hin qabdan. Ammas waraana adda bilisummaa kan Oromoo bilisoomsuudhaaf deemu jechuudha isa malee hin qabdan. Har'as borus hin jiru. Kana akkasitti sammuu fudhadhaa hundinuu keessanuu. YouTubein ta'ee TikTokin ta'ee Facebookin ta'ee sooshaal miidiyaa kamuunuu waan kana irra qabbaneessuu malee ajandaa jechuudha akka mataa kiyyaatti yoo waan tokko dubbadde irra fudhattanii waan agartan hin jedhina. Rabbi tokkummaa nuuf haa kennu. Tokkummaa argannu malee nuti bilisoomuu hin dandeenyu. Tokkummaa yoo dhufe malee warri caakkaa jiran kunilleen nu bilisoomsuus hin danda'an. Bilisoomulleen hin danda'an. Akkanumaan dhuman. Akkasuma Johaar Mohaammed illeen waan takka nu godhuu hin danda'u. Yoo tokkummaan hin jirre yoo nuti tokko hin taane mataa isaaniitiif maal godhan waa takka mataa isaaniitiif ooluu hin danda'an. Warri akkasuma jaalmarroo faanilleen waa takka godhuu hin danda'an. Nuti asii yoo wal nyaannee akkatti mataa bowwoo walitti kaafne kana jechuudha kutaa wal qoonnee waa takka godhuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu tokkummaa akka Haacaaluun jee tokkummaan humna. Kanaafuu wal haa jabeessinuuti. Yoon dogongore dhiifama isin gaafadhaa. Dhiifama isin jedheen jira. Haga qophii biraatiin walitti deebinuttu nagaan naaf jiraadhaa. Turtii gaarii. Oromoo maaliif tokko hin taane maaliif wal mormina?